barattoota 1,400 akkas fudhanna. Achi keessaa amma sababa adda addaatiin ijoolleen muraasni hafanii 1,303 ni eebbisiifna. Barattoonni eebbifaman kun hojii har'aa kana wajjin hoggaa laallu piroojeektoonni isaan hojjetan kaampaanii jiru keessatti faayidaan inni qabu maali? Jijjiiramni inni indastiriidhaaf fidu maali? Piroojeektiin isaan hojjetan kun hin jiru indastiroota waamne kaampaanoota waamne warra isaan qaxaru waamne warrenne hojiiwwan barattoonni keenya hojjetan isaanitti agarsiisu. Kanaaf achi keessa barattoota ciccimoo hojii isaaniitiif isaan fayyadu akka qaxaruu danda'aniif. Inni biraas immoo warri indastiriis hojii isaanii fidanidha. Waan isaa hojjetan maal akka barattoota kana gaafa asii eebbifamanii bahanii indastirii keessa hojii akkamitti isaan eegan kan jedhu asumatti orienteeshinii kennu. More of industry based experience akka argatan erga gochuu jalqabne barsiisota keenya externship industry erginee hojii akka hojjetan gochuu jalqabne waggootaan 3 arfan darban keessatti jijjiiramni qaxarrii keessa jiru almost double ta'eera. Yeroo jalqabnu waggaa 3 darba barana barattoonni keenya asii eebbifamanii bahanii hojii eebbifamaniin qaxaraman parsentii 46. Yeroo ammaa kana garuu akkuma ganama agartan parsentii 80 irra geenyeerra. Bara 2011 keessatti eebbifamanii waggaa tokko keessatti hojii qabatan treasury study gaggeessineen parsentii 80 hojii qabataniiru. Akka biyyaatti kun taargeetii waggaa 3 booda. Waggaa 3 dura dursinee keenya irra ganaaf gara fuulduraatti taargeetiin keenya 85 bara dhufu keessatti isa bira hin geenye jennee yaanna. Hojiin akkasii godin hojjetama taanaan hojii dhabiinsa biyyattii keessa jiru kana raadikaal bifa ta'een jijjiiruun hin danda'aman jedhu abdii qabna. Daataan nutti agarsiisus isuma agarsiisa. Maqaan koo Barataa Dassaaleeny jedhama. Barataa Applied Geology gaafaffaa eebbifamaa bara 2012ti. Ani akka barataa eebbifamaa tokkooti Job Expoon asitti taasifamu kun barattoota osoon job vakansii iddoo birootti deemee hin barbaanne idduma kanatti naa dhufuun isaa carraa qabeessa jedheen namanas. Maaliif kaampaaniiwwan 50 oltu har'a asitti argamu. Isaan kana irratti self introduce of godhee yoon kanan darbu ta'e baay'ee milkaa'aadha waan ta'eef carraa kana argachuu keenyatti baay'ee milkaa'uudha jedheen namana. Maqaan kiyya Jeetti Yaasan jedhama. Barattuu Applied Chemistry waggaa arfaffaati. Job Expoon barataa kanaaf carraa hojii banuu danda'a. Yoo irratti kan seeraan irratti hojjetamu ta'e carraa hojii barattoota kanaaf banuudhaaf baay'eessa jedhee yaada. Kallattii kamiidhaan isaan akka nu barbaadan irraa hubachuun gaariidha jedhee yaada. Ani muummee Applied Chemistry irraa hin bahe gaafan kana baradhus kaayyoo mataa kiyyaan qaba. Ammaas immoo kaampaniiwwan garaagaraa irratti apply gochuun danda'a. Chemical industry inni kamiyyuu applied chemistry barataa applied chemistry ni barbaada waan ta'eef kana hundarratti carraan hojii banaadha jedhee yaada. Maqaan kee Barataa Gammachiisaa Taaddasaa jedhama. Barataa waggaa 5ffaa chemical engineering si'oon guyyaa har'aa eegale kun marsa lammaffaafidha. Bara darbeen bara 2011 irraa kan eegaledha. Inni baranaa kun ammoo kan adda taasisu akkuma beekamu gaafa jibbii oksoo yommuu jennu kaampaanoonni garaagaraa dhufanii barattoota wajjin karaa isaan ittiin kominikeeshinii itti wajjin uumanii barattoota ammoo carraa hojii akka karaa isaan itti uumanii jechuudha. Isa kanarraa ammoo maal eegna akkuma beekamu biyyi keenya guddina keessa jira. Industiriin garaagaraa qaama humna barate barbaada waan ta'eef isa kanaaf ammoo barattoonni mooraa keenyaa kun ga'umsa gahaa qaban baay'inni isaanii akkuma beekamu kanaan duras qorumsa garaagaraatti dhangalanii barattoota muuxannoo ogummaa garaagaraa qaban waan ta'eef inni kun ammoo kaampaanota as dhufan kanarraa isaaniifis carraa guddaa bu'aa gaarii argatan jedhee yaada. Agarsiistuun hojii fi akkasumas walitti dhufeenya yuunivarsiitii fi industirii bu'aa guddaa qaba, bu'aa dachaa qaba. Inni dura yuunivarsiitonni waan isaan barsiisaa jiran industirii waan fedhaa jiru akkasumas barattoonni immoo waan isaan qabatanii argaman walitti fidee bu'aa maaltu argamuu danda'a kan gidduutti kaallaqa maaltu jira barattoota bira yuunivarsiitii bira humna maaltu jira industiriin immoo maal barbaadaa jira kan jedhu walitti fidee agarsiisuuf bu'aa guddaa buusa. Yuunivarsiitiif kun qulqullina barnootaa eegsisuuf hin gargaara. Akkasumas sagantaaleen yuunivarsiitii baratamaa jiran kun amma industiriin akka isaan barbaadu
galtee laata dugdeebii laata jechuudha. Karaa industirii immoo barataa akkamiitu qophaa'aa jira, dandeettii akkamii qaba, beekumsa akkamii qaba, naamusa akkamii horatee jira. Kan kun jechuun immoo industiriin kun dorgomaa ta'uuf sadarkaa Afrikaatti haa ta'u sadarkaa biyyaatti barattoota kanarratti maaltu hojjetamuu qaba isa jedhu akkasuma galtee laataa jechuudha. Ida'amee nama dandeettii qabu, nama beekumsa qabu, nama naamusa qabu oomishachuufis akkasumas industiriin keenya immoo akka biyyaattis akka Afrikaattis dorgomee carraa hojii uumee abbaan qabeenyaas milkaa'ee fi akka biyyaatti immoo gara badhaadhinaatti deemuuf nu dandeessisaa jechuudha.